Polls predicted Conservative cleric Ibrahim Raisi would win, and win he did in a landslide victory. Biyyiti bulcha guddaa Ayatollah Khomeini Teheraan qondaal siyaasaa gamees finxaalessaa jedhaniin pirezidaantii biyyattii godhuun hongeessuun Israa'el mufachiisu akka nool BBC'n gabaase. Saayid Ibrahim Rasuul Saadaat jedhama. Nama ganni 60maati. Baalli tan fudhachuun dura hoggana waajjira haqa ta'uu yeroo dheertuuf tajaajilu isaa dubbata. Bakki itti dhaloota isaa kaabba Iraan jiddu gala amantaa Shiyaa Maashaar ta'uu seenaan jireenya isaa agarsiisa. Barnoota amantaa Islaamaatiin maqaa guddaa qabaachuun isa dubbatamullee mormitooti barnoota ammayyaawaa kutaa jaqoof soomte haan barattee jedhuun inni immoo seeraan doktoreetti falaasama jechuun PhD qabaachuu dubbata. We are committed to the JCPOA as it was approved by Ayatollah Khamenei, but you can't implement it. Sadarkaa barnoota isa midhaasine beeku baannullee cimina siyaasaatiin bulcha guddaa Iraan yookaan Iraan Supreme Leader Saayid Rohala Musaavi Khomeini yookaan Ayatollah Khomeini bakka budanda jedhamu warra abdatam keessa mataqaraati. Dorgommii gaggeeffamtee jedhan tanarraa his waliin dhayemoo jechuun kayaaddu biyyatti dheedwar kiristaana Israa'el filatamuun pirezidaantii Teheraan kun hawaasa idil addunyaa yaaddessuu qab jechuun baada kan dadhabaan dubbi himaa ministeera ajala Israa'el Lihoon Hayat Raayins pirezidaantii biyyattii hundi caala finxaalessaa jedhaan finxaales ta'e baate maalti isaan galcheen gaafii ta'uu maalti kanaaf deebiin isaa immoo salphoo Israa'el maddisiis niikuleer Iraan irra soda nageenya waan qabduuf akkana toote gadooduu jirti jedhaan juuzooti nam kanaan akkan ka jedhaniiti malee inni injifachuu isaa taansi akkan jechuun dubbachuu isaa Aljaziiraan gabaas amantaa waasni mootummarra qabcimsee guutuun biyyattii toggana ta'uuf hojjaadha mootummaa warra saaf cime hojjaatu akkasumas farmalaan maltummaa qabulleen hundees jechuun dhaadachuu sa miidiyaalee walirra fuudhanii gabaasuu jiru sirni siyaasaa Iraan addunyaa cuf caala walxaxaa yoo ta'u qabiyyeen barsiisummaa islaam jabanaatiif diimokiraasii ammayyaa of keessatti hammataa jedhaan aangoo olaanaa warri qabimmoo bulcha guddaa amantiitiif pirezidaantii biyyattii ta'utti odeeffa Iraanitti hoogganaan olaanaan nam biyyatti keessa pirezidaantii dabalate cuf caala aangoo qabuu jedhu ajaja olaanaa waraan biyyattii qofa son taane waajjira basaasoo hanti biyyaalessa satto'aat hammaleelle warman murtii biyyattii hogganu hanga garee gartokke miseensota koree eegumsa yookaan gaardiyaan kaawunsil bulchuu dabri hoggantoota kadhanna jummaa dursaniif hoggantoota buufataalee televezyiiniif raadiyoonii mootummaa biyyattii hogganullee sammuudaa jedhan. Eegi warraaqsi islaamummaa yookaan Islamic Revolution akkan war faranjoota bar 1979 gaggeeffameen aangoo qabatas Iraan hoggantoota olaanoo lamaan bultee jedhan isaanilleen Ayatollah Rohala Khomeiniitiif hoggana Ayatollah Ali Khameneiiti jedhu Teeraanitti immoo pirezidaantiin ganna furafuriin filata garuu akkuma Ameerikaatiif biyyoota biroo marroo lamool waltaansuun tajaajiluu hin danda'u bulcha guddaa jechuun Supreme Leader taanse pirezidaantiin akka biyyattii tangoo murteessuutiin lammeessoo irratti argamaa jedhu imaammata biyya keessaatiif biyya la uumoo dame hojii raawwachiistu mootummaa dursuuf heeri biyyattii akka hojii rooluuf itti gaafatam guddaa qabaatullee aangoon dhimmiraan ilaallatu kamiyyuurra murtee xumura dabarsuu hoggana olaanaa biyyattii Saayid Rohala Musaavi Khomeini yookaan Ayatollahti jedhu. As the judicial chief, he's seen as tackling corruption, a fundamental concern for many Iranians. Cofaafu filatamu nam kanaat taansi addunyaa maal jettee muummeffaan warri dursee nam cof dura filatamu jaarsa kanaatiin qiliixamsi yookaan gammachuutti dhagaamti ibsat keessa tokko pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin yoo ta'u hooggantooti biyyoota akka Sooriyaa Iraq Turkii fi United Arab Emirates dhaamsa baggammaddeetiif deeggarsa namicha qaban mul'isu isaanii Press TV'n balbalooms dubbi himaan garee Hamaas hagartuu hidhattoota Gaazaa bulchulleen akkuma Putin fa Iraaniif badhaadhinaaf guddina wunnaa yoo jedhu gartuuleen mirga namoomaatiif falman kanneen akka Human Rights Watch faan namicha huyyak suukaneessa biyyatti keessa dalageef qoratamu qabmalee bulchuun qabuu jechuun mormuu jiran. Amnesty International has said Raisi should be investigated for crimes against humanity.